Oduun maddeen alaatii qabanneetti darbu Champions League Awurooppaa torbee lammaffaan Baarseloonaan Paris Saint-Germain mo'ame. Taphoota birootiin Arsenaal fi Newcastle yoo milkaan Manchester Cityin qixa ba'e dabalata qabna. Shaampiyoon Awurooppaa Paris Saint-Germain gara istaadiyoo Olompikoo imaluun Baarseloonaa mo'atte. Morkiin kilaboota lameenii kan boqonnaa duraa wal madaalaa ture. Boqonnaa deebii kilabiin warra Paaris olaantummaa fudhachuun dirreen ala milkaa'e. Abbaan dirree Baarseloonaan daqiiqaa 19ffaa irratti kubbaa Maarkas Raashford mijjeessee Ferran Torres galchuun dursa qabate. Ergisaan Manchester United dhiisee gara Kaataalaan kan deeme Raashford taphoota 6 darbe irratti goolii 5 keessaa qooda fudhateera. Paris Saint-Germain daqiiqaa 38ffaa irratti goolii Seeni Maayuluun galcheen itti qixxaate. Boqonnaa deebii daran cimee gara dirreetti kan deebi'e Paris Saint-Germain caalmaa taphaa waliin goolii biraa dabaluun qabxii 3 milkeeffate. Boqonnaa deebii jijjiiramee kan seene Goncalo Ramos goolii lammaffaa fi injifannoo Paris Saint-Germain taphataa galcheedha. Tapha kaleessaatiin gareen Luis Enrique Paris Saint-Germain taphattoota murteessoo 4 malee taphate. Badhaafamaan Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, Desire Doué fi dursaan taphattoota garichaa Marquinhos garichaan ala turani. Jijjiiramee seenuun goolii injifannoo Paris Saint-Germain kan galche Goncalo Ramos injifachuun nuuf mala. Bara kanas waan hundaa injifachuu barbaannaa jechuun dubbate. Taphni biraa kan garee Mikel Arteta dirree isaa irratti kilaba Greece Olympiacos simachuun goolii 2-0 mo'ateedha. Arsenal tapha Premier League England sanbata darbeen Newcastle United durfamurraa ka'uun mo'atee ture kaleessas milkaa'e. Gareen Mikel Arteta tapha Premier League Newcastle United ittiin injifatan irraa taphattoota 6 jijjiiruun gara dirree seene. The Gunners daqiiqaa 12ffaa irratti goolii Gabriel Martinelli fi boqonnaa deebii goolii Bukayo Saka galchanii mo'atani. Olympiacos gooliin galchee taphaan ala jedhamuun jala haqamte. Taphataan sarratti Arsenal Gabriel Magalhaes daqiiqaa 75ffaa irratti miidhama isa mudateen Christian Musqueraan jijjiiramee bahe. Tapha Champions League jalqabaa Athletic Bilbao kan mo'ate Arsenal kaleessa yaaliiwwan 16 taasise keessaa 5 kallattii kan eeggatan ture. Kaleessuma Manchester Cityin dirreen ala Monaco waliin taphatee goolii 2 qixaan xumure. Erling Braut Haaland gooliiwwan 2 galchuun Manchester City dursa qabachiisus Monacoon goolii daqiiqaa dhumaa irratti galcheen qabxii 1 argate. Erling Haaland taphoota Champions League 50 goolii 52ffaa galche. Lammiin Norway bara kana dorgommii hundaan taphoota 10 gooliiwwan 17 galchira. Monacoodhaaf Jordan Teze boqonnaa dura akkasuma Eric Deramo penaltiin daqiiqaa 90ffaa irratti taphattoota goolii galchanii. Newcastle United gara Belgium Brussels imaluun goolii 4-0 Union Saint-Gilloise mo'ateera. Nick Woltermeede fi Harney Varnis gooliiwwan 1-1 galchan. Anthony Gordon penaltiin goolii 2 galchira. Newcastle erga bara 2003 yeroo jalqabaaf dirree isaatiin ala imaluun injifate. Taphni biraa kaleessa Stadio della Ceramicaatti Villarreal fi Juventus gidduutti geggeeffame goolii 2 qixaan xumurame. Mikatodi fi Nenito Vegan gooliiwwan lamaan Villarreal galchan. Federico Gatti fi Francisco Conceição gooliiwwan Juventus taphattoota galchanidha. Kaleessuma Napoliin goolii 2-1 Sporting Lisbon mo'atte. Taphataan Manchester United ergisaan Naples jiru Rasmus Højlund goolii 2 Napoliin itti injifate galchira. Kubbaawwan lamaanuu taphataa duraanii Manchester City Kevin De Bruyne'tti mijjeesse. Signal Iduna Parkitti Borussia Dortmund goolii 4-1 Athletic Bilbao mo'atte. Daniel Sinsinsion, Karni Chukwueka, Seru Gurasi fi Julian Brandt gooliiwwan injifannoo garee Niko Kovac taphattoota galchanii. Taphni Bayer Leverkusen fi PSV Eindhoven goolii 1 qixaan xumurame. Kaleessuma kilabiin Azerbaijan Karabakh goolii 2-0 Copenhagen injifate. Karabakh kilaba jalqabaa Azerbaijan tapha Champions League Awurooppaa 2 walitti aansee injifate ta'eera. FIFA nirmaannaa Israa'el irratti UEFA murtoo dabarsuu qaba jedhe. Itti aanaan pirezidaantii FIFA Victor Montagilaan Israa'el sochii kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaachaa turuu fi dhiisuu ishiif murtoo jalqabaa kan dabarsuu qabu gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa UEFAdha jedhani. Erga bara 2023 Israa'el Palestaan irratti waraana bantee lubbuun lammiilee 66,000 ol darbee jira. Sababa waraanaa kanaan UEFAn torbaan kana keessa Israa'eliin dorgommii Awurooppaa irraa dhorkuu fi dhiisuu irratti sagalee atattamaa walitti qabaaf eegama. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduu seenuun waraana kana dhaabsuuf yaaluu jedhamus hamma ammaatti waraanni kun hin dhaabamne. Wancaa addunyaa bara dhufu Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan waloon qopheessaniif gulaallee irratti kan argamtu Israa'el ramaddii jalatti sadarkaa 3ffaarratti argamti. Amnesty International FIFA fi UEFAn xalayaa erguun Israa'el kubbaa miilaa irraa akka dhaabamtu gaafateera. FIFAn yaa'ii waliigalaa har'a qabu irratti ajandaa akka hin taane beeksisuun Awurooppaatti quba qabee jira.
Jude Bellingham taphataa cimaa England jedhamuun filame. Taphataan Real Madrid Jude Bellingham garee biyyaalessa England taphataa cimaa bara 2025 jedhamuun federeeshinii kubbaa miilaa Englandiin badhaafamee jira. Taphataan sarara gidduu kilaba Real Madrid Jude Bellingham taphataa Arsenal Declan Rice fi taphataa Bayern Munich Harry Kane caalee kana filannoo kanaan injifate. On Hargreaves bara 2006 Bayern Munich taphachaa badhaasaa kana erga argate asiiti. Taphataa Premier Leaguein ala taphatuun badhaasaa kana argate lammaffaa ta'uunis galmaa'ee jira. Bara 2024-25 taphataan umrii 22 Jude Bellingham taphoota 8 garee biyyaalessa England taphatee jira. England Nations Leaguein gara liigii tokkoffaatti akka guddattuu fi gulaallii waancaa addunyaanis haala gaariin akka eegaltuuf taphataa gargaariidha. Taphataan Bayern Munich Harry Kane bara kana ga'umsa goolii galchuu irratti argamuun jajamaa jira. Harry Kane taphoota 9 jalqabaa irratti goolii galchuun reekoordii Lionel Messi, Ronaldo fi Lewandowski fooyyessuu kan Erling Braut Haaland qooddatee jira. Abdurrahman Amin. By Anthony, decent ball as well, and what a hit that is! Cedric Bakambu with a belter. Liigii Awurooppaa taphoonni ramaddii lammaffaan har'aa istaadiyeemota garaagaraa 18 keessatti taphatama. Kilabni Unai Emirate leenjii Aston Villaan injifannoo isaa irra deebi'uuf gara Neezerlaandis imaluun Feyenoord waliin morkiin taasisuu tapha xiyyeeffannoo argateedha. Aston Villaan injifannoo bara kana tapha liigii Awurooppaa Bologna goolii 1-0 injifatee yoo eegalu, sanboodas liigichaan Fulham injifachuun imala milkii eegale kana itti fufsiisuuf morkata. Ka'umsa yerootiin Aston Villaan taphoota 5 dhiyoo taphateen hin mo'amne. Ta'us 3 qixaan xumuruun qabxii 15 argachuu qabu keessaa 9 qofa milkeesse. Feyenoord ammoo taphoota 5 irraa qabxii 10 argachuun Aston Villa waliin ga'umsa wal madaalaa irratti argamu. Taphichi halkan sa'aatii 4 irraa eegaluun taphatama. Douglas Luiz to deliver. And Igor Jesus gets there and gets another goal. Bara kana injifannoon kan itti ulfaate Nottingham Forest dirree isaa City Grounditti kilaba Denmark Midtjylland simata. Forest tapha jalqabaa Real Betis waliin goolii 2 qixaan yoo xumuru, Midtjylland ammoo injifannoo irra deebi'uuf morkata. Midtjylland taphoota 4 dhiyeenya taphateen hundaa injifachuun Forest caalaa fooyyee qaba. Kilabni Spain Real Betis dirree isaatiin ala imaluun Ludogorets waliin morkiin taasisuun eegama. Real Betis taphoota 2 kana dura Ludogorets waliin taphateen hundaa injifachuun olaantummaa qaba. Ta'us kilabiin Bulgaariyaa Ludogorets ga'umsa amma irratti argamuun Real Betisiif qormaata ta'aaf sodaatama. Gianpiero Gasperiniin kan leenji'u Roomaan Stadio Olompikootti kilaba Firaansii Lille simata. Roomaan torbee jalqabaa kilabii Firaansiiniis injifachuun eegalee walitti aansuun kilaba Firaansi biraa dirree isaa irratti keessummeessuufi. Leenjisaan Roomaa Gianpiero Gasperiniin torbee darbe keessa torbanitti taphoota 3 fi sanaa ol taphannaa haalli jiru ulfaataadha erga jedhanii booda mala dhuunfaa keenyaan qabxii nu barbaachisu ni arganne jechuun isaanii ni yaadatama. Leenjisichi akkuma jedhan taphoota 5 keessaa 4 injifachuun ga'umsa gaarii irratti argamu. Fenerbahchnis Bolonyaan Freiburg, Portoon Red Star Belgrade, Celtic Sparta Praga, Celta Vigoon PAOK waliin taphoota biroo har'a taphatamanidha. Oduun ammaa taphoota liigii Awurooppaa har'a taphataman irratti kan waahilli koo Abdurrahman Amin qindeesseedha kan hordoftanii. Oduu duraa mata duree irra isinii deebi'ee isinaaf fira. Taphataan Bayern Munich Harry Kane bara kana ga'umsa goolii galchuu irratti qabuun jajamaa jira. Harry Kane taphoota 9 jalqabaa irratti goolii galchee riikoordii Messi, Ronaldo fi Lewandowski yoo fooyyessu kan Erling Braut Haaland qooddatee jira. Oduu kana ammas Abdurrahman Amin bal'inaan isinitti hima. King Kane! And it's Kane! He is living up to the hype! And his record-breaking season. That's what Harry Kane's all about. Lammiin Ingilaandi taphataan sarara fuulduraa Bayern Munich Harry Kane barabaraan riikardii haaraa galmeessuu itti fufeera. Taphataan ganna 32 Kane bara kana shaampiyoonii Jarmanii Bayern Munichiif taphoota 9 taphateen goolii 17 galcheera. Walumaa galatti Bayern Munichiif taphoota waliigalaa 104 taphateen goolii 100 yoo galchuu jaarraa kana keessatti taphataa kilaba liigota gurguddoo Awurooppaatiif taphachaa raffisaan goolii 100 galche ta'uun
riikardii galmeessise. Kana dura Haalaandii fi Roonaaldooon taphoota 105 goolii 100 galchuun riikardii kana qabatanii turan. Harikeen bara dorgommii kanas taphoota jalqabaa 9 qofaan goolii 17 yoo galchuu Meesii, Roonaaldoo fi Roobert Levaandooskii caaleera. Taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa yeroo kana keessa Roonaaldooon Real Madridiif yeroo taphatu bara 2015, Roobert Levaandooskiin bara 2022 Baayer Muunikiif taphoota jalqabaa 9 goolii 13 galchanii. Badhaafamaan Baalaandoor yeroo 8 Meesiin bara 2012 fi 2018 taphoota 9 jalqabaa irratti goolii 12 galchuun ni yaadatama. Haalaandii bara 2019 yeroo RB Saalisbargiif taphatu taphoota 9 goolii 17 galchuun Harikeen amma riikardii sana qooddate. Xiinxalli BBC Sport saffisni Harikeen amma goolii ittiin galchaa jiru kuni Meesii fi Roonaaldoon booda si'a 2 qofa fooyya'e jedha. Harikeen kibxata darbee tapha Chaampiyoons Liigii Awurooppaa Baayer Muunik Paafoos yoo injifatu goolii 2 galchee fi Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiinis bara dorgommii tokkoon goolii 10 fi sanaa ol galchuudhaan taphattoota 7 qofatu isa caale. Dorgommichaan taphoota 59 goolii 44 yoo galchuu tapha tokkoon goolii 7.5 akka galchuuti. Gama kanaan tapha tokkoon goolii 1.02 galchuun Haalaandii yoo dursu Roonaaldoo fi Meesii dabalatee Ruud Van Nistelrooy fi Roobert Levaandooskii qofaan caalame. Harikeen taphoota Chaampiyoons Liigii hedduu taphatee goolii hedduu galchuunis taphattoota sarara fuulduraa irraa sadarkaa 5ffaa irratti argama. Dursaan taphattoota Ingilaandi Keen kilaba Landan Tootenaamiif taphoota 435 taphateen goolii 280 galchuun riikardii kilabichaa harkaa qaba. Piriimeer Liigii Ingilaandiinis goolii hedduu galchuun Alan Shiirar qofaan caalame. Bundesliigaadhaan ammoo saffisaan taphataa kamuu caalaa goolii hedduu galchaa jira. Taphoota Bundesliigaa 67 goolii 70 kan galche Harikeen giddugaleessaan goolii tokko galchuudhaaf daqiiqaa 79 qofa itti fudhata. Kun ammoo seenaa liigota gurguddoo Awurooppaatiin taphataa jalqabaa isa taasiseera.